Nagaan filannoo jalqabaa nama hundumaati. Yoo nagaan jiraate wanti hundumtuu jira. Ollaanis yoo nagaa qabaate akkam bultee nama gaafata, waliifis birmata. Yoo nagaan jiraate ollaan abidda waliif kenna, hamma shaboottis walirraa fudhata. Macaafa qulqulluu keessatti jechi nagaa jedhu si'a 511 barreeffameera. Kana keessaa tokko ammoo akkas jedha: Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti deebisu nagaas isiniif kennu jedha. Seera lakkoofsa boqonnaa 6 lakkoofsa 26. Waa'ee nagaarratti ergaa kana isin yaadachiifne. Isiniifis Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti deebisu nagaas isiniif kennu. Itoophiyaa fi Ertrian waggoota dheeraaf wal waraanurra turaniiru. Ergasii deebi'anii bara muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gara aangootti dhufan araarri biyyoota lamaan gidduutti bu'e. Uummanni waggoota dheeraaf nagaadhaan tures gammachuun burraaquu eegale. Balalliin xiyyaaraas Finfinneerraa gara Asmaraatti taasifamee bilbilli biyyoota lamaanis gallakkifame. Maatiin walitti bilbilee wal barbaadus jalqabe. Dr. Abiy Ahmed fi Isaayyaas Afwerqiis takka Finfinnee takka Asmaraa keessa burraaqan. Daangaan biyyoota lameenis baname. Kanaanis ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed badhaasa Noobeelii addunyaarraa fudhatan. Haa ta'u malee kun ta'ee waggaa lamallee utuu hin guutin waraana Tigraayitti dhalatee waggaa lama turee booda araaraa fi waliigalteen xumurameen Ertriyaa garaa nyaate. Mufii kanarraa jalqabee deebi'ee daangaan biyyoota lameenii cufame. Biyyoonni lameen diinota walii isaanii wajjinis michummaa cimsan. Bilbilis dhaabbatee malli xiyyaaraas adda citee ifatti walmachuunis jalqabame. Ergasii yeroo addunyaan ija isaa ba'a giddu galeessaarraa kaatee jirutti ammoo oduu gammachiisaan naannichaa dhagahameera. Tokko jedhamee lama jedhama mitiire. Daangaan uummataa Ertriyaa fi Tigraay gidduu jiru inni cufamee ture banamuudhaan namoonni hedduun gammachuu irratti argamu. Ofii daangaan kun akkamitti baname? Bulchitoonni biyyoota lameenii kana quba qabu? Fuulduratti maaltu ta'inna bal'ina isaa isin biraan geenya. Nagaa faraarri Waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawwaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu haala tokko tuquun ol kan jettu irra kaa'adhaa, like share godhaa, yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nu qoodaa. Kallattiidhaan gara oduu keenyaatti wal wajjin haa dabarru. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Itoophiyaa fi Ertrian waggoota dheeraaf wal waraanarra turaniiru. Ergasii deebi'anii bara muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gara aangootti dhufan araarri biyyoota lamaan gidduutti bu'e. Uummanni waggoota dheeraaf nagaadhaan tures gammachuun burraaquu eegale. Balalliin xiyyaaraas Finfinneerraa gara Asmaraatti taasifamuu jalqabe. Bilbilli biyyoota lamaanis gallakkifame. Maatiin walitti bilbilee wal barbaaduu jalqabe. Dr. Abiy Ahmed fi Isaayyaas Afwerqiis Finfinneerraa gara Asmaraatti takka Asmaraarraa immoo gara Finfinneetti wal keessa burraaquu eegalan. Daangaan biyyoota lameenis baname. Kanaanis muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed badhaasa Noobeelii addunyaa fudhatan. Haa ta'u malee kun ta'ee waggaa lamallee utuu hin guutin waraana Tigraayitti dhalatee waggaa lama tureen booda araaraan yookaan waliigalteen yeroo xumuramee Ertriyaa garaa nyaate. Ertrian dubbichi araara yookaan waliigalteen akka xumuramuu hin barbaaddu turte. Mufii kanarraa jalqabee deebi'ee daangaan biyyoota lameenii cufame. Biyyoonni lameen diinota walii isaanii wajjinis michummaa jalqaban. Bilbilis dhaabbatee malli xiyyaaraa adda citee ifatti walimachuun jalqabe. Ergasii yeroo addunyaan ba'a giddu galeessaarraa ija isaa kaatee jirutti ammoo oduu gammachiisaan dhagahameera. Tokko jedhamee lama jedhama mitiire. Daangaan uummata Ertriyaa fi uummata Tigraay cufame ture banamuun namoonni hedduun gammachuu irratti argamu. Dilbata darbee daangaan Zaalambassaa waggoota 5 booda yeroo jalqabaatiif baname. Hawaasni naannoo sanaa wal arguu danda'eera. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 walitti bu'iinsi mootummaa federaalaa fi naannoo Tigraay gidduutti erga dhalateen booda muddama siyaasaa uumamee tureen daangaan Zaalambassaa cufamee ture. Gaafa dilbataa hawaasa gama lamaan hin jiraniin daangaan kun baname. Jiraattonni yeroo wal arganitti nagaa fi araaraaf waan fakkeenya ta'u ture.
Itoophiyaatti jaarsolii fi abbootiin amantaa magaalaa Zaalambassaa bakka jiranitti maatii fi firoonni irra deebiin wal arganiiru. Daangaa kana karaa tokkoon deebisanii banuuf tarkaanfiin kan fudhatame mootota lamaan irraa deeggarsi osoo hin taasifamin kaka'umsaa namoota hawaasaa dadammaqsanii fi bakka bu'oota hawaasaatiin ta'utu ibsame. Haa ta'u malee daangaan kun banamuu duuba qaamoleen akka jiran ibsame heeyyama mootummaa Tigraay fi aangaa'ota Ertriyaa argachuun isaanii eerame. Daangaan kun banamee jiraattonni deebi'anii yeroo wal argan hedduutti miirri addaa akka itti dhaga'amu kan taasise yoo ta'u turtiin booda waan argan ta'uu dubbatu jiraattonni kunneen. Maatiin waggoota 5f sababa daangaa idil addunyaan adda baanii kan turan maatii fi michoonni daangaa loltootaan eegamu ce'anii wal arguu hin danda'an turan. Jiraattonni Zaalambassaa fi naannoo ishee waraana kaaba Itoophiyaatti waggaa 2f dhiiga dhangalaasee akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 2015 walii galtee Piriitooriyaatiin xumuramee argatullee miidhaa dinagdee fi hawaasummaa hamaa keessaa turaniiru. Baay'een isaanii manaa fi qabeenya isaanii dhiisanii kan dhokatan yoo ta'u yeroo ammaa kana Zaalambassaa irraa kiiloomeetira 30 fagaattee kan argamtu Addagiraat keessatti jiraattonni 55,000 ol ta'an buufata baqattootaa keessaa jiraachaa jiru. Erga waraanni kaaba Itoophiyaa xumuramee waggoonni kan darban ta'ullee daangaan sun garuu sababamuu fi mootummoota biyyoota lamaanii gidduutti uumameen cuufamee tureera. Namoonni dilbataa daangaan kun banamee booda wal argan wanti darbee ni gaha karaa nagaa waliin teenyee haa mari'annu egeree gaariis haa ijaarru jedhaa jiru. Naannoo Zaalambassaatti uummata biyyoota lamaan gidduutti sochiin daldalaas jalqabameera. Haati Tigraay tokko akka uummataatti nyaachuuf daldaluu barbaanna akkuma kanaan dura jireenya hawaasummaattis wal arguu feena maatiin kan isaanii asitti argamu maatiin keenyas achi jiru jettee dubbattee jirti. Itti dabaluudhaanis nuti kan barbaannu nagaadha jechuun BBC'tti himteetti. Haa ta'u malee miidhaa waraanaa qaqqabee ture deebisuudhaaf hojii baay'ee hojjechuu gaafata jettee jirti. Bu'uuraaleen misoomaa Zaalambassaa barbadaaniiru. Ibsaan bilbilli akkasumas tajaajilli baankii adda citeera. Bu'uuraalee hedduun mootummaa Itoophiyaan kan hojjetaman yoo ta'u suphuudhaaf maallaqa guddaa akka gaafatu jiraattonni ni dubbatu. Dhaabbileen bishaanii fi fayyaa barnootaas miidhamaniiru. Hawaasni naannichaa fi tola ooltonni suuta ijaaraa jiru. Ertiraan erga walabummaa ishee argattee waggoota 34ffaa kan qabatte yoo ta'u hariiroon biyyoota lamaanii muddamaan kan guutamee fi daangaanis waggoota baay'eef cufame kan turedha. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gara aangootti yeroo dhufanitti pirezidaantiin Ertriyaa Isaayyaas Afwerqii wajjin walii galtee seena qabeessaa erga mallatteessaniin booda yeroo gabaabduuf ta'us daangaan biyyoota lameenii banamee ture. Walii galteen sun muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed badhaasa Noobeelii nagaa akka argatan taasiseera. Tarkaanfiin kun jalqabaa abdii kan namatti hore ta'us waraanni Tigraay jalqabuun garuu waan jiru guutummaan guutuutti jijjiireera. Daangaa Ertriyaa keessaa buusaa kan dubbatu Nabiyaat Walde Giyoorgis nagaa fi araarri har'a jalqabame kun cimee akka itti fufu nana mana jedheera. Zaalambassaa irraa baqattee da'oo buqqaatota Addagiraat keessaa waggoota 5f kan turte aadde Amilees har'a mana koo cufaa ture ilaaluuf dhufe kanaan booda ijoollee kiyya qabadheen mana kiyya keessaa jiraachuu itti fufaa jechuudhaan dubbatte. Jiraattonni naannoo sanaa maatiin yeroo tokko waliin jiraachaa turan sababa waraanaatiin akkamitti akka adda ba'an yaadatu. Bakka bu'oonni hawaasa lameenii nagaa fi araarri jalqabameera jechuun kan labsan yoo ta'u jiraattonni gara mana isaaniitti deebi'anii jireenya isaanii deebisanii ijaarrachuuf akka jalqaban waamicha dhiyeessanii jiru. Haa ta'u malee ammallee danqaawwan ni jiru. Qabeenyi saamaman manneen manca'anii fi tajaajilli dhibuun jireenya buqqaatotaa kumaan lakkaa'aman deebisanii damdamachiisuuf salphaa waan ta'u miti. Kana malees waliigalteen hawaasaa bakka sana jiru gidduutti taasifame kun mootummaa Itoophiyaa fi Ertriyaa gidduutti Finfinnee fi Asmaraa biratti akkamiin akka ilaalamu ifa hin taane. Walitti dhufeenya hawaasni naannoo daangaa jiru uummata kana ilaalchisuun gama mootummaa lamaaniitiin wanti jedhame taasisaa hin jiru. Dhiyeenya kana mootummaan Ertriyaa waraana isaa bulchiinsota Itoophiyaa walabaa keessaa akka baasu hawaasni idil addunyaa dhiibbaa akka godhu waamichaa kan dhiyeessan ambaasaddar Diinaa Muftiin bulchiinsota qabatan isaan iyyuu beeku jechuudhaan dubbachuun isaanii ni yaadatama.
Ambaasaddar Diinaan Marsariitii Horn Review jedhamu irratti mootummaan Ertriyaa loltoota isaa bulchiinsota Itoophiyaa irraa akka baasuu barreessuu isaanii hordofee loltoonni Ertriyaa iddoowwan kamphayi keessaa akka argaman yeroo gaafatamanitti deebii kana kan kennan. Ambaasaddarichi kana tokko tokkoon himuun baay'ee rakkisaadha waan turedha. Kana isaan beeku jedhanii darbuu wayyaa maqaa bulchiinsota kanaa otoo hin dubbatin hafaniiru. Yeroo waraanni Tigraay waggaa lamaaf adeemsifame raayyaa ittisaa wajjin kan hiriiree ture waraanni Ertriyaa hirmaannaa isaa ilaalchisee dhaabonni mirga namummaa yeroo garaagaraatti gabaasaa baasaa turaniiru. Yeroos dubbii himaa ministeera hajaa alaa kan turan Diinaa Muftiin dabalatee qondaalonni mootummaa kaan loltoonni Ertriyaa waraana keessatti hirmaataniiru jedhamu bu'uura kan hin qabne jechuudhaan haalaa turaniiru. Sadarkaa mootummaatti loltoonni Ertriyaa Itoophiyaa keessaa hin jiran isa jedhamaa ture yeroon booda daangaa ce'anii galaniiru jechuun gaaffii dhiyaateef wal dhiibuun jira waan turedha galuu fi bahuun waanuma jirudha kanas sadarkaadhuma kanatti ilaaluu wayyaa jedhaniiru. Maqaa iddoowwan qabamanii jedhamanii eeruufis istaatiksii akkas jedhu himuu hin qabu jechuun maqaa eeruurraa of qusatanii turan. Loltoonni Ertriyaa yeroo waraana Tigraay dhiittaa mirga namummaa raawwachuu isaanii gabaasaaleen idil addunyaa si'a hedduu garaagaraa himaa turaniiru. Ertriaan loltoota ishee naannoo Tigraay keessaa akka baastu hawaasa idil addunyaa irra deebiin gaafachaa tureera. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kanaan dura bakka bu'oota Tigraay waliin haasaa taasisaniin waraanni Ertriyaa bakka seeraan isaaf kenname irratti akka argamuu fi isaan alaa iddoon qabatee yoo jiraate koreen qulqulleessu akka dhaabbatee jiru himanii turan. Marsariitii dhimma gaanfa Afrikaa irrattis xiinxalaa akka kennu himu Horn Affairs barreeffama baaseen ambaasaddarichi loltoonni Ertriyaa bulchiinsota walabaa Itoophiyaa gadhiisanii akka ba'an gaafachuu dabalataan mootummaan Ertriyaa deeggarsa hidhattootaaf taasisuus eeranii jiru. Barreeffama isaanii kanaan pirezidaantiin Ertriyaa hidhattoota mormitoota mootummaa Itoophiyaa ta'aniif deeggarsa kennuurraa akka of qusatu hawaasni idil addunyaa dhiibbaa akka godhu gaafataniiru. Hidhattoonni mootummaa Ertriyaan garaman jedhaman garuu maqaa osoo hin dhahin isaan iyyuu beekuu jechuun deebii gabaabaa kennuun biyyoota lameeniifuu nagaatu barbaachisa jedhaniiru. Odeeffannoo ba'aa jiruun mootummaan Ertriyaa hidhattoota faannoo dudduuba akka jiruu fi humnoota Tigraay TPLF'n wajjin haasaa akka qabutu himama. Biyyoota lamaaniifuu nagaa wal kabajuu fi waliin jiraachuutu barbaachisaa. Ta'us kanaan alaa wanti ta'uu wal dhiibuu, wal loluu, wal waraanuun hin baasus jedhaniiru ambaasaddarri kun. Afrikaa baatti nagaa buusuun biyyoota lameeniif uummata isaaniif faayidaa qabas jedhaniiru. Ambaasaddarichi itti dabaluudhaan mootummaan Ertriyaa bulchiinsa Itoophiyaa walabaa hamma dhumaatti to'atee itti fufuu hin danda'u jechuun barreeffama isaanii irratti ibsanii turan. Haalli kun eenyuufiyyuu hin fayyadu jechuudhaanis waan godhamuu qabu irratti deebii kennaniiru. Amma kan barbaachisu hunduu tasgabbaa'ee karaa nagaa yoo hin taane humnaan waraanaan dhiibbaa fi wal dhiibuun wanti ta'uu hin baasu biyyaa fi uummata lameeniif fayyadu jechuun barbaachisummaa nagaa himanii turan. Qondaalonni Ertriyaa fi Itoophiyaa yeroo dhiyoon asitti jecha walitti darbachuun muddamni jabaachaa dhufuun isaa ni yaadatama. Kun kanaan ta'etu jiru dhagaatii sanbata guddaa darbee daangaa biyyoota lameenii irratti hawaasni naannichaa fi dadammaqsitoonni bakka bu'oonni hawaasa naannichaa abbootii amantaa wajjin ta'uudhaan mootummoota biyyoota lameenii irraa eeyyama otoo hin gaafatin walii isaanii ta'uudhaan bulchitoota naannolee qofaa haasofsiisuudhaan nagaa kan buufatan. Amma daldaalli daangaa naannolee lamaan keessatti adeemsifamuu jalqabeera. Waaqayyo nagaa irraa hafaa fi itti fufaanuuf haa kennu. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophiin nuyi yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu ala tokko tuquun ol kan jettu irra kaa'adhaa. Like share godhaa. Yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nu qoodaa. Qophii keenya gara biraatiin hanga deebinee wal arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan tura.